Ramadaana keessa godhame jedhama. Yeroon eega seene ammoo Niin gaafate immoo ituun itti jiru yoo azaaniin bee akkamiin ta'a jennaan hin dhaabdaa achirratti jedhan. Akkasin jettani dubbiiwwan dhagahee jira sheekoon waariin dhaabdaa jedhu. Dhaabuun riwaayaa innumaa jaatu jira lafeetii. In dhaabdaa ka jedhe argee jiraan. Dhaabu wanni takka wanni dhaaban hin jiru. Wanni dhaaban hin jiru. Bakka kanatti keessanitti hirkiftanii nun deebisinaa ga namoonni amma asirratti wanni gaafachuu barbaade namoonni baay'een nama 10 gaafatanii dubbatameera wanni kun illee sheemiin ibroollee rabbi umurii isaanii nuuf dheeressu wanni kun dubbatameera maal jedhan namoonni sheekuma argan cufa gaafatanii ka keessaa laaftuu taate fayyadama ummanni. Akkas. Namoota tokko kanaafuu wanna kana mee akkuma isaa tokkoffaa itti dhiyaachuu hin qabnu jedha yeroo dheeraa jira ijoolleen zaman ammaa kun jechuudha yeroo dheeraa sana keessa fayyadamuu qabu. Erga dhaqee itti dhiyaate maaliif hin danda'amne maa azaaniin baanaan 60 soomuurraa dhaabuun hin danda'amu ishee. Namni bakka san gahee awwalan namni bakka san gahee jaartii ofii jalqabuu mee jalqabuu wanni suni baay'ee dhoowwamaadha. Hattan kanaa miti nama bulii lama Ramadaan seenuuf bulii lama kaleessee jaartii fuudhu jira. Nama sammee akkam godha nama sansalataanidha immoo isii sansalataanidha immoo isa sansalataanidha. Ramadaan ni hafu bulii lama jaartii fuudhu. Yeroon jira miti ishaadha aga. Yeroon jira yeroo shawwaali Ramadaana baasee maan fuun guyyaa maa ittiin goon. Ramadaan ni hafu bulii lama. Maal godhamee kan inni ammoo mana isaa ta'anii ottee deebisanii kana eegan. Dhiifama naa godhaati sheek dhiifama naa godhaati an kan hin jedhaa jiru tu akkas ta'etu hin ta'in isa haqaa isa jedhu san haqa isaa isa jiru baruu barbaada an akka kootti tokko kan lammaffaa immoo kun fedha abbaati kun fedha abbaa irratti yoo namtichi suni azaana jechuun maa wal azaana moonni jedhamu maa inni azaana jechuun ilaanu dukul waqti. Beeksisuudha yeroon seene jechuu. Yeroon seene jechuu beeksisutu azaana jedhama. Yeroon seenuu beeksisutu azaana jedhama awwalan. Egaa akkas ka ta'u taate namtichi tokko jaartii ofii osoo inni jimaa'ii godhaa jiru irratti yoo azaanan dhaabuu yoo danda'e Allahu akbar jechuu dhaabuu yoo danda'e haa dhaabu. Yoo ammoo ittiin dhaabuu danda'e akka saabichaa san itti fufee achumaan irratti ka bariitu taate sun hukmiin ka jenne san qaba. Fedha abbaa irratti dandeettii abbaa of qabu abbaa irratti. Baay'ee galatooma itti faxaruun ni danda'ama inni jedhamu sun shartii isaa namni hin beeku mee sana ibsaa nama galatoomaati. Jaartii ofii Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan yoo aduun asiin gadi dhiite yoo gadi seente faqad aftara saa'imu jedhan. Saa'imeen namtichi sooma qabu faxarsa jechuun dakala fi waqtil fitri yeroo fitrii keessa seene jechuun maaliifuu wisaalatu jira. Obboroo haga obboroo walitti dhaabuu dandeetta. Osoo nyaatin wisaala jedhama. Obboroo haga obboroo walitti dhaabuu dandeetta osoo nyaatin. Saniif yeroo fitrii keessa seene jedhan. Sanumaafuu yoo jaartii ufiitiin ka faxarsu taate yeroon seene soomni isaa sahii afa soomuu sahii soomni isaa sahii. Yeroo seene ka. Osoo yeroon hin seenin osoo ta'e Ramadaana keessa godhame jedhama.